Ole oltanii kabajamtootaa fi hordoftoota GMN ni akkam oltan isiniin jecha GMN irraa oduu galgala kanaaf qabnu isinitti himna. Oduu galgala kanaa kan isinitti himu ani Lammisreeti. Shawaa Kaabaa aanaa dharraatti namoota rakkoo keessa jiran miidiyaatti baasanii dubbatan hidhaa jiraachuutu dhagayame. Ajjecha uummata Salaalee Finxaaleeyyii Faanootiin raawwachaa jiru dhiyeenya fabee hordofe namoota meeshaalee waraanaa Faanoon isaan ittiin haleelte walitti qabanii agarsiisuudhaan akka sooshaal miidiyaatti mul'atan godhan maaliif mootummaa keenya maqaa balleessitan jechuudhaan kan hidhaa jiran yoo ta'u, namoota rakkoo keessa jiran himan hunda hidhuu fi kandoorsaa jiran hoggaa ta'u, namoota hidhaman keessaa manguddoo meeshaa waraanaa qalaa harkatti qabatee kan maqaan isaa Qadiir Waliyyuu jedhamu magaalaa aanaa dharraa gundoo masqalatti hidhamuutu himame. Namoota kana wayita hidhanitti mootummaan godinichaa furmaata isiniif kan nu deema kottaa jaanii erga magaalaa aanichaatti yaaman booda hidhuunis ibsameeti jira. Naannoo kibba Itoophiyaatti barsiisonni jalaa muramuu mindaa mormatan hidhamuutu dhagayame. Naannoo sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa godina Horee aanaa Sarmallee keessatti barsiisonni mindaan jalaa muramuu mindaa isaanii mormatan barsiisonni 66 hidhamuu Addis Istaandaardii gabaasiiti jira. Hidhamuu barsiisota kana laalchisee pirezidaantii waldaa barsiisota kibba Itoophiyaa obbo Amaanuel Phaawulosis mirkaneesseeti jira. Barsiisonni kunneen wayita hidhamanitti poolisoonni reebuudhaan akka tumanis ibsameeti jira. Bulchaan aanaa Sarmallee obbo Goshuu Geetaachoo hidhamuu barsiisota kana laalchisee barsiisonni kunneen kan hidhamaniif barsiisonni biraa akka hin barsiifne dhorkuu waan yaalaniif ije. Gaafa sadaasa 11 ammoo barsiisonni aanicha keessa jiran 683 mormii hojii dhaabuu waan jalqabaniif manneen barnootaa 27 keessatti kan baratan barattoonni 8,974 barumsa argachuu akka hin dandeenyes ibsameeti jira. Itoophiyaan kuufama qabeenya albuuda qabdu sirriitti itti fayyadamuuf hojiileen hedduutu hojjetamaa jira jedhe pirezidaantiin Itoophiyaadha. Agarsiisa albuuda maayinteeksii fi teeknooloojii kan bara 2017 galma barkumeetti qophaa'e irratti Itoophiyaan qabeenya albuuda baasuudhaan sirnaan itti fayyadamuudhaaf daran hojjetamaa jirti jedhe pirezidaantii Riippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa obbo Taayyee Asqasillaaseen. Agarsiisni albuuda ganamarraa jalqabee kuni hanga sadaasa 17tti kan itti fufu hoggaa ta'u fayyadamummaa albuuda baasuu haqa qabeessa gochuuf Itoophiyaan mirkaneessuuf daran irratti hojjechaa jiraachuullee pirezidaantii Taayyeen ibsaniiti jiran. Ameerikaa fi Awurooppaatti lammiilee hojiif akka bobbaasan qaamni tokkolleen bakka bu'iinsa kan hin kennine jedhe ministeerri hojiidhaa fi ogummaadha. Damee bobba'insa hojii alaatti Ameerikaa fi Awurooppaatti lammiileen hojiif akka bobbaasan qaama kamuu beekamtii fi bakka bu'iinsa kenname kan hin jirre ta'uu ministeerri hojii fi ogummaa beeksisuudhaan qaamoleen Ameerikaa fi Awurooppaatti hojiif lammiileen ergina jechuudhaan gocha waliin dha'uu raawwachaa jiran seeratti akka dhiyaataniif irratti hojjetamaa jiraachuunis ibsameeti jira. Warri qaama dhimmi ilaallaturraa hayyama fudhanneeti jirra jedhanii Awurooppaa, Ameerikaa akkasumas Kanaadaa dabalatee lammiilee hojiif erginaa jechuudhaan biyyoota garagaraatti ergaa jiran irratti tarkaanfii cululuqaa fudhachuuf mootummaan irratti hojjechaa jiraachuun ibsuudhaan hawaasni qaamolee akkasiirraayis of eeggannoo gochuu akka qabanis dhaamameeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN oduun GMN irraa galgala kanaaf qabannee dhiyaannee kanan gammatti hordofaa turtanii qophiiwwan GMN hafan wajjin turtii gaarii.